kabajamtoota hordoftoota qophii keenya duraan dursee baga ayyaana afuura qulqulluu yookaan immoo ayyaanni afuura qulqulluu duukaa bu'ootaaf guyyaa itti bu'e ayyaaneffannuun hunda keenyayyuu ga'e isiniin jecha itti aansuudhaan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'uun dhaamsa keenyadha. Egaa bu'uura barameengaa ayyaana kana ilaalchisee har'ammoo keessummaa isiniif affeerree jirra. Keessummaan keenya Barsiisaa Diyaaqoon Gaarumaadha. Gidduu keenyatti argamuudhaan hedduu gammanneerra. Barsiisaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Egaa qophiin keenya har'aa kan inni irratti fuulleffatu waa'ee ayyaana Piraaqiliixoos ilaalchiseeti. Yookaan immoo guyyaa afuurri qulqulluun itti bu'e kana ka'umsa godhachuudhaan kan mari'annu ta'a. Egaa mee maalummaan ayyaana kana maal akka ta'e nuuf ibsame. Galatooma waan keessummaa taasiftanii naaf affeertaniif itti aansee sagantaa kana hordofaa kan jirtan guutummaa addunyaa irratti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hundumti keessanuu baga ayyaana guddaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos salgan keessaa tokko ta'e sana afuura guyyaa ayyaana afuura qulqulluutiin baga isin gahee jechuun barbaada. Egaa akkuma kitaaba qulqulluu keessaa bakka dhaqnu hin qabnu kitaaba qulqulluu keessaa kana waan ta'eef guutummaa kitaaba qulqulluu keessatti waa'een guyyaa 50ffaa kun yookaan guyyaan afuura qulqulluu kun bal'inaan ibsamee jira. Kakuu moofaa keessaa kan jalqabnu yoo ta'e kitaaba qulqulluu keessatti kaa'amee jira. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 16 irraa kaasnee kan ilaallu osoo ta'e kakuu moofaa keessatti guyyaan afuurri qulqulluu duukaa buutotaaf bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif kakuu haaraa keessatti itti bu'e jedhamee barreeffame kun ka'umsi isaa immoo kakuu moofaa keessa kaa'amee jira. Yeroo sana maqaan inni itti waamamaa ture maqaa tokko qofa miti tokkoo oli kan inni qabu. Ayyaana sassaabbii midhaanii jedhamee waamameera. Waan amma yookaan immoo isa yemekar ba'aal jennu sana yaa'u sabni akkuma akka afaan isaatti hiikkata wayita waqtii midhaan itti walitti qabamu yookaan sassaabamu sanatti ayyaana ayyaaneffatamu akka ta'e kitaaba qulqulluu keessatti ifatti kaa'amee jira. Ayyaanni kun saboonni Israa'el ayyaana faasikaa egaa ayyaana faasikaa jechuun maal akka ta'e quba qabna. Ayyaana faasikaa kabajanii guyyaa 49 yookaan 7 turanii booda gaafa guyyaa 50ffaa ayyaana kabajanidha. Ayyaanni guyyaa 50ffaa jennu kun hamma sanatti maal godhu turanii tokkoon isaanii egaa ayyaana sassaabbii midhaanii jenneerra midhaan dura ga'e keessaa hangafasaa safartuu xiqqootti qabataniiti guyyaa 49 fuudhaniiti hangaba lubaa bira geessu yookaan immoo yaa'u leewwonni jiru mitiire isaan bira geessu guyyaa 49 jechuudha. Safartuu tokkoon isaanii namoonni achi jiran gaafa guyyaa 50 ta'u lubni hangafni lubaa isaanirraa safartuu kanaan sassaabaa ture safartuu guddaatti taasisuudhaan aarsaa hoolaa immoo itti dabaluudhaan ayyaana baay'ee hawwataa ta'e guyyaa 50ffaa kanarratti kabaju jechuudha. Sababa kanatti ayyaana kana ayyaana guyyaa 50ffaa jedhamee beekameera jechuudha. Ayyaana sassaabbii midhaanii ka jedhameef yoo waqtiin isaa waqtii midhaanitti sassaabamu waan ta'eef. Kan biraan sababni isaanii guyyaa 50 kana giddu galeeffatanii itti deemaniifis hin jiraata ka biraa. Guutummaadhumattuu sabni Israa'el biyya Gibxi keessaa wayita bahan hoolaa qalataniiti egaa akkuma kitaaba irratti quba qabnu hoolaa faasikaa sana nyaatanii bulanii kan isaan bahan. Deemanii guyyaa 40 turtimi guyyaa 40 ture deemsisuun osoo cubbuun hojjetamu baate guyyaa 10 deemanii erga turanii booda gaafa guyyaa 11ffaarraa kaase jechuun guyyoota 40f Museen gara Tulluu Siinaa deemuudhaan
iddoo sanatti sooma guyyaa 40 fi halkan 40 taasiseera. Waliigala guyyaa sabni Israa'el biyya Gibxi irraa ba'e yoo lakkoofnu 10 deemanii ka'aniiti 40 immoo Museen achi ture waan ta'eef 50 ta'a. Egaa guyyaa biyya gabrummaa keessaa itti baane jedhanii waan yaadaniif biyya Gibxi keessaa bahuu isaanii fi kan ittiin immoo gaggeeffaman seerri sun Waaqayyo bira harka Waaqayyootiin bocame barreeffame isaanii fi kenname sana guyyaa gammachuu taasisanii waan yaadaniif waggaa waggaadhaan isa sana itti yaadachuudhaaf gaafa guyyaa 50ffaa ayyaana kabajaa waan turaniif keessumattuu kakuu moofaa keessatti guyyaa ayyaana 50ffaa jedhamee irra deebiidhaan ka'a. Sabni Israa'el akkuma warri gunguman keessa jiran kan Waaqayyoon galateeffatanis keessa jiraatu. Kanaaf yeroo biyya aannanii fi damma yaasu galan yeroo jalqabaaf asheeta nyaatanii ture jarri kun. Guyyaa asheeta nyaatan sana Waaqa asheeta kana nuu laatte galatoomi galanni siif haa ta'u jedhanii Waaqayyoonis ni galateeffatu turan. San qofa miti yeroo gammoojjii Siinaa keessa deemaa turan Waaqayyo samiirraa nyaata mannaa isaanii fi harcaasa akka ture quba qabnaa. Kattaa keessaa bishaan akka isaan obaasaa ture. Isa kanallee warri egaa sassatanii yookaan immoo nan ga'u jedhanii hojii amboruu saniif taanis walitti qabataa turan akkuma jiran ta'e isa nuu kennite kanaaf galatoomiidhanii Waaqayyoon kan galateeffataa turaniiru saboota Israa'el keessa. Egaa guyyaa kana sababa kanaan sababa galateeffannaa kanaan immoo guyyaa galateeffannaa jedhanii guyyaa 50ffaa kana maqaa dabalataatti kenname. Egaa kakuu moofaa keessatti bifa kanaan ka'eera. Akkuma isin amma sagantaa irratti saaqxanis jettan guyyaa ayyaana Pheeraaqiliixoos jedhamee kaa'ameera. Yaa guyyaa 50ffaa jechuun akka ta'e jecha afaan Giriikiitii Pheeraaqiliixoos kan jedhu Pentekoostee yookaan guyyaa 50ffaa. Inni kun immoo mana amantaa keenya keessatti kan nama cibsu jechuudha. Duukaa buutonni erga ayyaana sana kabajanii hafuurri qulqulluu sun isaanii fi bu'ee cimoo akka ta'an warri sodaatoo turan akka ija jabina argatan jajjabina akka argatan iccitiin akka isaanii fi mul'ate hin beekama waan ta'eef guyyaa iccitiin itti mul'ate guyyaa gammachuun itti ta'e akkasumas immoo guyyaa itti cimanii fi guyyaa itti qulqullaa'an jedhamee hiikamuu danda'ama jechuudha. Kakuu moofaa keessattis akkasitti barsiifti manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo. Baay'ee gaariidha barsiisaayi. Amma yommuu keessattuu waa'ee ayyaana makaraa yookaan sassaabbii midhaanii kana kaastan wanti irra caalatti immoo qalbii koo hawwate akka aadaa Oromootti aadaan ayyaana irreechaa kabajuu ni jira. Gara malkaatti Oromoon maaliidhaaf adeemaa kan jedhu hayyoota aadaa kana beekan gaafa gaafannu waaqa birraa kana isaa bariisisee lalisaa fi daraaraa isaa laate sana hoolata jechuunidhaaf waanuma ati nuu kennite qabannee too dhufnee ammoo ittiin si galateeffanne yoo jedhu Oromoon abaaboo yookaan daraaraa qabatee akkasumas ammoo marga qabateetu gara malkaatti deema. Malkaamoo maaliif filattanii yoo jedhamu malkaan wayyuudha. Mul'ata Waaqayyoo kan itti mirkaneeffannudha. Bakka gaarii bakka filatama ta'e bakka itti Waaqayyoo nu dubbisuu danda'u jennee kan yaadnudha jedhu. Na amma maal kanaan wal fakkaata jechuun ayyaana makaraa jedhanii tokkanii warri Israa'el oomisha argatanirraa Waaqayyoof akkuma aarsaa galchanii Oromoonis lalisaan kun kan keeti situ biqilche ganna keetitu biqilche rooba keetitu biqilche daraaraa kana situ biqilche kanaafuu kanaan si galateeffanna sirni irreechi itti raawwatamus qajeeltoo uumamaan uumaa raajeffachuurraa maddudha. Kunis uumamaan uumaa raajeffachaa jiru amma jarri kunis anuma inni isaanii kenne sana deebisanii immoo isaaf akka aarsaatti dhiyeessu. Kana waliin tarii wal qabsiifne ta'u wanni itti dabalu yoo jiraate jedheetan. Waa'ee midhaaniin makaraa wal qabatu jettanii kaastan dhuguma keessa koolleen illee waan wal qabatu hin jiraata. Dhahanii yoo galchan abboonni keenya hin galateeffatu Waaqayyo. Amma kan jenne sun uummanni keenya gara malkaa yeroo deemu abbaa lalisa kana abbaa abaaboo kana galanni siifaa ta'u jedhee Waaqayyoon akka inni galateeffatu beekamaadha. Saboota Israa'el keessa jedhee kananii akka fakkeenyaatti kaase warri akkas nu godhee gara gammoojjiitti biyya lafa onaatti nu fide Gibxi keessaa nu baasee jedhanii kan gunguman akkuma jiran kan galateeffatan illee jiru. Isaan immoo asheeta isaanii kenname sanaaf egaa waa'ee asheetaa Oromootti himuun barbaachisaa miti hin beeka sirriitti waan ta'eef. Asheeta sana nyaataniiru asheeta sana isa isaan nyaachise immoo
galatoomiyaa waaqayyo jedhanii ayyaanichumayyuu maqaatti baasanii ayyaana asheetaa jedhanii moggaasaniiru jechuudha. Ayyaana galataas ni jedhama jettanii. Ayyaana asheetaa ayyaana galata kan jedhameefi waan itti galateeffataniif qamadii sana isaaniif kenneera fuudhanii mana luba bira geessaniiru akkasii egaa gara galaanaa deemuun gara malkaa deemuun immoo kitaaba qulqulluu keessatti akkuma hundi keenya iyyuu quba qabnu barreeffamee iddoo garagaraatti kaahamee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara galaanaa deemee barsiiseera. Yeruma duukaa buutota isaallee waammatu galaana naannoo galaanaatiiti kan inni waame. Xibriyaados yookaan immoo isa Galiilaa Baahir jennu galaana Xibriyaados jedhama. Iddoo sanatti Phexros obboleessa isaa gadi siqee immoo Yaaqoobii fi Yohaannis abbaa isaanii waliin jiran abbaa isaanii dhiisaniiti ka'e. Egaa idduma Kiristoos Yesuus yeroo gadaama yookaan kawaala Qorontos keessaa bahu jalqabumayyuu iddoo lagaatti kan inni jalqabe. Kanaaf aadaanii Oromoo biratti isin amma kaastan suni waan kitaaba keessa jiru kitaaba qulqulluu keessatti ittiin hoogganamnuun kan wal dhiitu osoo hin taane akka wal deeggarutti nu badhaan dhuunfaa kootiin. Guddaa galatooma. Kanumaan ammas wal qabsiisee maal yaada dhiyeessitanii akka mana kiristaanaa keenyatti tibbi abaaboo ni jira. Zamana Tsiggee jedhama tibba abaabooti. Yeroo sanatti manni kiristaanaa waa'ee abaaboo kaasti. Abaaboo kana uumamaan kunis uumamaan uumaa raajeffachuudha. Abaaboo kana lalisaa kana kan isheedhaaf laate waaqa galateeffatteeti gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu abaaboodhaan fakkeessiti. Egaa tibbi abaaboo kun tibba ari'atamuu gooftaa Yesuus Kiristoos harmee isaa waliin itti yaadannuudha. Ari'atamuudhuma kana keessayyuu gammachuun akka jiru ilaalli. Maaliif kan nu mul'ate abaaboon keenya gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma dhalateenidha kan ari'atame jechuudha. Na gooftaa Yesuus Kiristoos abaaboodhaan fakkeessuudhaan manni kiristaanaa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos keessattuu fulbaana 26 irraa jalqabeetu jechuudha. Amma yeroodhuma irreechatti iyyuu yoo ilaallu tibba kanadha. Kana jechuun akkuma bara baraan adda adda ta'uu danda'a. Masqalli oolee torbanitti yoo ta'u naannee 25 biran darbu haala kamiin iyyuu jechuudha. Akkamitti akka walitti dhufuun agarsiisaa jira. Fi Taqatsal Tsiggee jedhameetu amma bara haga dhiyootitti amma Qiddas Sillaasitti ni kabajama. Ayyaanni abaaboo jechuudha. Kana qofaa miti akka bu'uura hayyoonni mana kiristaanaa ibsaniin kan fagabee ilaaltaayyee kan jedhaman keessattuu sirna mana kiristaanaa barsiisuudhaan kan barreessan akkasumas miseensa hayyoota mana kiristaanaa kan turanii amma gaa isaan bakka dhugaa jiru nuyi bakka dharaa jirra. Waaqayyoon lubbuu isaanii haa boqochiisuti. Maal jedhaniitu barsiisu maal jedhu barreeffama isaan barreessan irratti durri ayyaanumti abaabootu addababayii irratti kabajamayyuu jedhu. Addababayiitti baateetti manni kiristaanaa mootiinis gara addababayiitti ba'ee hundumtu guyyaa sana abaaboo walii laata. Akkuma amma Oromoon irreecha jedheetu daraaraa qabatee lalisaa qabateetu malkaa deemu kanatti achitti immoo ba'aniitu abaaboo daraaraa walii laatu. Gammachuu isaanii hawwii gaarii qaban kan ittiin waliif ibsanidha. Na akkuma mana kiristaanaa keenyatti iyyuu dhimmi ayyaana abaaboo kuni makara wajjiniin fi immoo waqtilee wajjiniin deemuudhaan dhimmi waaqayyo yaadachuu ayyaana abaaboo qofa miti. Ganna irratti ganna ka'umsa godhachuudhaan akkitti waaqa yaadattu ni jira manni kiristaanaa jechuudha. Ayyaanuma ximqataayyuu ayyaanuma cuuphaayyuu yoo ilaaltan immoo makara wajjiniin kan wal hidhatedha. Akkuma makarri qotee bulaadhaaf gammachuu kennu cuuphaan gammachuu kenna. Kanadha miti kan inni jedhu Isaayyaas boqonnaa 9 irratti akka makaraan gammadanitti isaan gammachiifte jedheetu inaaffaan waaqayyo kana raawwataa jedhee waaqayyo ilma namaatiif dhalatee cuuphamee hojiin inni raawwate maal akka ta'e agarsiisa. Makaraan wal dorgomsiiseetu jechuudha. Kanas na yaadachiisee jechuudha. Wanni itti hidhamuu barbaadannoo jiraate siniif haa kennu carraa. Namatti tola. Waan ari'atamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wal qabsiiftan akkuma beekamu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti zamana Tsiggee jedhameetuma. Egaa garaagarummaa afaan ittiin dubbatamuu yoo ta'uudha baate Oromoon immoo biratti yeroo abaaboo waqtii abaaboo jedhee waamuunsa isa manni amantaa ittiin moggaastee beekamtii kennitee fi waamtu sanaan gargar miti. Keessumayyuu waan nama dinqu waqtiin ari'atamuu suni akka hayyoonni mana amantaa kana ibsanitti fulbaana sana keessan turreeyyu. Caamsaa yookaan Gimboot 26 irraa kaasee akka ta'e kaahama. Garuu akkuma isin kaaftan qulqulleettiin dubaroo Maariyaam abaaboo firii nuu laatte sanadha. Kan ari'atamte isheedha. Abaaboo sanarraa immoo kan argame firii jireenyi bara baraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf isheen abaaboo firii dhugaa ta'e nyaata barbaraa ta'e laatte waan ta'eef
ayyaanni kun kabajamuu qabu caamsaa 26 wayita ari'atamuun ishee itti eegalu sana osoo hin ta'in dachee dhumtuu uumamni kuniyyuu sirna mana amantaadhaaf akka isheen abboomamtu baay'ee humna qabeessa natti fakkaata akka kootti yeroo hin talu uumamni deebitee sirna mana amantaaf akka bultu akka ajajamtu gochuudhaaf fulbaana keessatti fulbaanni sun immoo waan barbaadamee fi yeroo waqtii abaaboo waan ta'e sanaaf abaaboo kan taate firii sirrii ta'e kan nuu kennite ka qulqulleettii dubaroo maariyaam wajjiniin ayyaanichi sirriitti akka walitti hidhatutti kaa'amee kabajama mana amantaa keenya keessatti. Egaa Oromoon immoo yeroo waqtii daraaraa abaaboo jedhee galateeffachuun isaa Waaqayyoon isuma hayyoonni mana amantaa yaadan sana egaa akka sanatti structure ta'e caasaa mataa isaa qabatee barreeffama qabatee ulaagaa isaa guuttatee waan barreeffamuu qabu jechuu kooti dhiyaatu haa baatu malee yeroo abaaboo hin kabajata Oromoon jechuudha. Tole egaa amma gaa maal jechaa jirra uumamaan kan ilma namaa dubbise Waaqayyoon durii eegaleetu jechuudha. Akkasumas immoo abboommii kurnaniin kan warra Israa'el dubbisaa ture Waaqayyoon kan immoo isa yaadachuudhaan ayyaana 50ffaa kabajaafii turan Waaqayyoon dachii kanarratti foon uffatee deddeebi'ee ilma namaa fayyisee gara abbaa isaatti erga ol ba'ee booda immoo ammas deebisee ammoo guyyaa 50ffaa yookaan guyyaa Pharaklitos jennee kabajnu kanatti hafuura qulqulluu isaa ergee fi duukaa bu'oonni ammoo humnaa fi hafuuran jabaataniitoo akka isaan wangeela lallabuu danda'an isaan geessisee jira jechuudha. Kana dhagaa jechuun waa'ee zamana Tsagee yookaan ayyaana abaaboo kaasuu barbaannee yoo ta'ini wanni ayyaana abaaboo irratti kaasnu suni waa'ee uumamaan uumaa raajeffachuuti. Wanni immoo waa'ee ayyaana 50ffaa yoo kabajnu waa'ee ayyaana Faasikaa yoo kaasnu immoo imala uummanni Israa'el ittiin adeemaa turee fi abboommiin kurnan Waaqayyoon isaaniif kennamuu fi akkasumas immoo Faasikaa isaanii dhuma baraarratti dhufu gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan fakkeeffamu hoolaan suni du'arraa isaan baraaree ture amma immoo guyyaa 50ffaa irratti hafuurri qulqulluun duukaa bu'ootaa bu'eefii jira kan jedhu agarsiisuudhaaf kana hundayyuu kan kaasnee jedhee tayyaadha. Egaa maalummaa ayyaanichaa ilaalchisee hagana yoo jenne egaa guyyaan Pharaklitos jennu yookaan immoo hafuurri qulqulluu itti bu'ee jennu kuni akka qulqulluun Yohaannis afaan warqee dubbatutti guyyaa dhaloota mana kiristaanaati. Maal jechuudha? Waan ajaa'ibaati Yohaannis afaan warqee yookaan afaan dammaa kun waan barreeffamoota mana amantaa keenya keessa jiran keessaa kitaaba qulqulluu keessaa wantoota hiikamuu qaban bal'isanii nuu kaahaniiru. Yoo kana kan kaasnu ta'e maaltu jira guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhee kan afaan warqeen nuu kaa'e manittii siruma ka hundeesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e quba qabna. Isa hundeeffame kanaan alatti immoo waan biraa hundeessuun akka hin danda'amne beekamaadhas. Garuu waan jechuma iddoo barreeffamee jiru sanarraa kaanee yoo kan ilaallu ta'e hojii ergamootaa yookaan hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 sana akka isaan yeroo muraasaaf Yerusaalem keessa akka isaan turan itti meeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni ol bahe. Jechuun achi keessaan bahina guyyaa hammam akka achi keessa turuu qabanillee hin beekan ittiin himne. Erga ol bahee guyyaa 10 tureetu miti kan ergeef garuu guyyittii 10 hin beekani. Obsaan har'a haa ta'u boru haa ta'u hin beekamne garuu Yerusaalem keessaa bahuun qabu waan ta'eef achi keessa turaniiti. Egaa yoo achi keessaa bahan rakkoo mataasaa akka qabu beekamaadha. Ergama isaanii fi kennamu wajjin akka inni wal dha'u beekamaadha. Kanaafuu guyyaa dhaloota mana kiristaanaati guyyaan kun kan itti jedheef qulqulluun Yohaannis afaan dammaa kun hin bu'uurofte malee guutuu taate ergamni manni amantaa qabaachuun irra jiraatu gara addunyaatti duukaa buutonni bobba'anii wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka isaan barsiisaniif wanti isaanii guutamuu qabu hin guutamne ture. Garuu gaafa hafuurri qulqulluun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ol bahee gaafa guyyaa 10 isaaniif ergu duukaa buutonni guutuu ta'aniiru. Kana booda gara addunyaa deemaati wangeela addunyaa hundumaaf lallabaa jedheeti kan isaaniif kaa'e. Yeroo sana maal taate manni kiristaanaa guutuu taate dhalatte jechuudha. Otoo bakka sanatti hafteetti ta'e almost akka hin dhalanne yoo dhalattes immoo guddachuu hin dandeessu quucarti ture jechuudha. Kanaaf qulqulluu Yohaannis afaan warqee akkasitti ibsanii akka isaan ibsan nutti hayyoonni mana amantaa keenya
kennaan gaaf guyyaa kana duukaa buutotaaf kenname ergama wajjiniin akkas erga kennaan kun isaaniif kennamee booda dhaqaatii addunyaatti wangeela lallabaa jedhameeti. Egaa waan nutti agarsiisu wayiin qabaata dheeyyaadhaan jechuun itti gaafatamummaa isa mana amantaa keessatti haa turuuti, isa seera waaqayyoo keessatti haa turuuti, seera mootummaa keessatti, seera biyya lafaa kana keessattiyyuu itti gaafatamummaan yeroo namaa laatamu yoo waa hanqisame ta'e adabbii akka qabaatu itti gaafatamummaan akka dhufu beekamaadha. Accountability inni jedhamu sun jechuudha. Kanaafuu isaaniif kennameera. Afaan barbaadamu hundi isaaniif guutameera. Dhaqanii guutumaa guututti lallabuu qabu. Egaa hin dhalatte ka jedhamu manni kiristaanaa kana hunduma guuttatteetti. Gara dirreetti bahuudhaaf qophoofte guutuu taate hanqina tokko malee kallattii barbaaddeen addunyaa hunda bira gahuu bifa dandeessuun waan mul'atteef gaaf guyyaa sana guyyaa dhaloota mana amantaa jedhee qulqulluun Yohaannis akka kaase mana amantaa keenya nu barsiifte. Baay'ee gaariidha barsiisaa. Amma immoo kana yoo kaastan maal yaadee Oromoon gaa daa'imti yoo dhalatu yookaan immoo waa'ee dhalootaa wal qabsiisee yoo dubbisu maal jedhaa kan dhalate haa guddatu jedha. Isa jedheetu kan guddate haa dubbatu jedha. Kan dubbate immoo haa mul'atu jedha. Kanaaf dhalachuun mul'achuu of keessaa hin qabaanne taanaan dhalachuu jedhamuu hin danda'u akkuma aadaa Oromootti jechuudha. Inni dhalate garuu gaafa dhagahameetu dubbateetu mul'achuu danda'u gaafa sana dhugumatti ebaluun dhalatee jira jedhama. Amma manni kiristaanas dura hin jirtu jechuu miti. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos iyyuu hojii fayyinsaa isaa otoo hin raawwatiin dura fakkeenyota adda addaatiin kakuu moofaa keessas turteetti. Haasaa raajotaa keessatti, raajii isaanii keessatti waa'ee mana kiristaanaa waan baay'ee hubachuun ni danda'ama. Sochiidhuma Israa'el keessatti iyyuu hariiroo gooftaan Iyyasuus Kiristoos Israa'el wajjin uume kanayyuu fakkeenya Waaqayyoon ilma namaa waliin immoo kakuu haaraarratti raawwatu kana waliin wal fakkeessineetu hubachuu ni dandeenya. Egaa Ekleesiyaa jedhamtee dur uummanni Israa'el hariiroo Waaqayyo waliin kan ittiin uumaa turan akkasumas immoo warri seera uumaatiin Waaqayyo waaqeffatan hariiroo Waaqayyo waliin qaban suni mataa isaatiin mallattoo fi fakkeenya Waaqayyoon ilma namaatiin ittiin wal quunnamu waan ta'eef manni kiristaanaa kakuudhuma moofaa keessatti iyyuu ni jirti. Waldaadha ka hariiroo Waaqayyoon keessa jirudha bara akkuma walii galaatti mana kiristaanaa gabaabsineetoo yemmuu hiiknu jechuudha. Egaa inni kuni gooftaan Iyyasuus Kiristoos dhalachuu isaatiin dhalate. Hariiroon kun jechuudha gaafa inni foon uffatu ni dhalate ifatti bayeeto jechuudha. Duras garuu garaatti dorrobee ture jechuudha. Garaatti baatamaa ture jechuudha. Garaa kakuu moofaa keessatti baatamaa turte jechuudha manni kiristaanaa kakuu moofaa jechuudha. Egaa isa booda gaa amma bu'uura isin amma nutti himaa jirtaniin gaafa hafuurri qulqulluu moo duukaa bu'ootaaf bu'u manni kiristaanaa fakkeenyanii fi raajotaan beekamaa turtee fi gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin dhalatte jennu suni ammoo guddattee dubbattee mul'atte jechuudha. Akkaataa sanaan tarii yoo hubachuu hin danda'ame jedhee tan kaasa. Baay'ee gaariidha yaadi isin kaaftan baay'ee nama barsiisa. Akkuma jettan an nuti kaasaa jirru guutuu taatee mul'atte akkuma gooftaan keenya egaa raawwateera hunduu jedhe ergama dhufee fi fannoo irratti raawwatee san booda immoo waan hafu ture gaafa guyyaa 50ffaa kana hafuurri qulqulluu dhufee duukaa buutonni guutuu ta'aniiru. Garuu akkuma isin kaaftan jalqabuma gaafa guyyoota uumamaa turan 6 turan jalqaba keessa Addaam gaaf guyyaa jimaataa uumame miti. Guyyaa jimaata jalqaba Addaam jalqabaa jimaata uumame. Addaam lammaffaan inni ta'ee dhufe immoo unuun deebisee jimaata nu uume. Addaam inni jalqabaa cinaacha isaarraa hewaan isheen jalqabaa argamteetti. Addaam inni dhugaan Addaam inni lammaffaan immoo inni gaafa jimaataa nuun nu uume cinaacha isaarraa yeroo leenginos eebootiin waraanu bishaan dhiigni akka burqee fi nu sanaan cuuphamne akka daa'imummaa Sillaasee argannu ifadha mana amantaa keenya keessatti. Maqaadhumti dhiifama dammaan isin qabu. Maqaadhumti heewaan jedhuyyuu yaawaan innaat haadha jiraattotaa jechuudha. Haadha jiraattotaa. Akkuma amma cinaacha Addaamirraa haati jiraattotaa argamte jireenya bara baraa kan ittiin argannu cuuphaa keenyaaf bu'uura kan ta'e leenginusin yemmuu waraannamu dhangala'ee jira jechuudha. Kanaaf heewaan lammaffaan akka barsiisa mana amantaa keenyaatti tokko qulqulleettii dubaroo Maariyaamidha karaa isheeti. Lammaffaan immoo mana kiristaanaatti heewaan lammaffaan kun
kan dhangala'e kana wajjin wallaa qabsiisa isaan fakkeeffamti jechuudha amma manni kiristaanaa jechuudha kan cinaacha gooftarraa dhangala'e kanaan eeyyen kanaafuu achi turtega amma jimaata isa jalqaba addaamitti uumame jennu sanarraayyuu jiraattummaan kiristaaniitii yookaan immoo waaqayyoon amanuu suni jecha maqaa afaan ittiin barreeffamee kiristiyaan jedhee jiraachuu haa baatuyyuu malee gareen yookaan waldaan waaqayyoo akka jiru yeroo sanarraa kaaseeyyuu nutti mul'isa jechuu guyyuma jalqaba samiirrattuu walgahii qabu turan mitiire ergamoonni yeroo daabiloos keessaa miliqu bahu darbatamu isaan iddoo tokko turan sunis walitti qabamni waldaan sun mana kiristaanaa akka inni agarsiisu yaw beekamaadha mana amantaa keenyaan barsiisa. Hariiroo sadan waaqa tokkichaas hariiroo mana kiristaanaa wajjin warri wal fakkeessan ni jiru. Akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu yemmuu kadhatu maal jedheetu kadhata anii fi ati akka tokko taanetti isaanis akka tokko ta'anan si kadhadhaa jedha. Kanaaf waldaan mana kiristaanaatti iyyuu gamtaa sadan waaqa tokkichaatiin akka fakkeeffamus hubachuu ni danda'ama jedhee durumayyuu fakkeenyaan turtee jechuu kiyyadha. Kanaafuu isheen gaafa cinaacha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa argame jennu kun manni kiristaanaa kuni guutuu taate addunyaa tajaajiluu akka dandeessu kan ta'ee fi kan itti raawwate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu gaafa erge duukaa buutonni gaafa guutuu ta'an sana waan ta'eef dhalachuu mana kiristaanaa jedhee Yohaannis afaan dammaa kaayee ka jennu sanaan wal qabsiifneet malee beekamaadhuma sana duras yaa'u walitti qabaminsi waldaan akka jiru namni sabni waaqayyoon amanu akka jiru beekamaadha jechuu barbaada. Tolega kabajamtoota hordoftoota qophii keenya OCM sagantaan ayyaana hafuura qulqulluu bara 2014 ilaalchisee OCM qopheesse kutaan tokkoffaansaa kan daawwattanidha. Egaa hin xumurree kutaan lammaffaa fi sadaffaan itti fufaa akkasumas ammoo faarfannoo afaan adda addaatiin isinii qopheessineerra. Egaa guyyichi guyyaa hafuurri qulqulluu afaan adda addaa duukaa bu'ootetti dubbise waan ta'eef nus afaan Koonsoo, afaan Burjii, afaan Tigriffaa, afaan Giizii fi afaan Oromootiin faarfannoo isiniif dhiyeessineerra. Kutaa tokkoffaa kana irratti dhumarratti faarfannoo afaan Koonsoo kan isin dhageessifnu ta'a. Gama keenyaan garuu asumaan nagaatti isiniin jenna. Musa,